Nagaa Waaqayyoo isiniif haa baay'eetu jaalatamu fi kabajamoo hordoftoota yuutuubii kootii akkam nagaa keessan jirtu anillee nagaa koodhaa jirtu jajjabaattu mee akkami abdiin jireenyaa maal isinitti fakkaata jireenyi isinitti urgaa'aa jira moo du'atu isinitti urgaa'aa jira laata obboloota koo anaan jireenyatu natti urgaa'aa jira duutii maa natti urgaa'a du'aanii inni harka ofiitiin of ajjeesu mootummaa seexanaati gatii ta'ee fi inni immoo jireenya hawwuu mootummaa jireenyaa gala kanaafiyyuu mee akkam nagaa keessanii warri mootummaa jireenyaa hawwaa jirtan warri jireenya jiraachuudhaa fi lubbuu keessanillee jiraachisuudhaa fi tattaafachaa jirtume jirra jedha ani jira gatii ta'edha. Kanaaf sinis baga jiraattanii yuutuubii kana saskiraab gochuudhanii akkasuma laayikii akkasuma koomentii yaada qabuudhaan koomentii keessan irratti barreeffachuudhanii na jajjabeessuudhaan jedhaanii sinummaan qaba qaxaleewwan koo guddaa sanaaf galatooma isinin jedha. Tole kaarraa yaani na qabadee dhufe mucayyoon kun dhugaa waaqaa dubbachuuf taananii baay'ee tokko gaafii natti uumte viidiyoo kana jechuudha rabbiin gisee baay'ee irra deebi'ee ilaalaa ture jechuudha. Garuu inni tokkuma viidiyoo kana naannoo jechuun yoo xiqqaate guyyaa lama keessatti gisee 20 ol laaluu ol irra deebi'ee sababbii ilaaleef qaba. Mucayyoon kun maal barsiisaa jirta? Qalbiis ta'uu dhugaas ta'uu maal wal barsiisaa jira dhaloonni? Maal walitti argisiisaa jira dhaloonni? Karaa akkamiitirra wal buusaa jira dhaloonni? Dhugaa waaqaa jechuudha baay'ee gaafii natti ta'e. Du'a boontuurraan kan kaase dhaloonni ofii isaatii of ajjeesuudhaaf kan ka'e seexanni boontuutti galtee lubbuu ishii galaafatte suni dhaloota baay'eetti galee dhaloota baay'ee galaafachaa jira. Amma harka ofiitiin of galaafachuun akka jireenyatti nama hin geessine namni wallaalee hin jiru jedhee yaadaan gara kootiin namni du'a harka ofiitiin lubbuu waaqayyo isa keessa godhe kana ofii isaatii of keessatti ajjeese jireenya hin qabaatu. Qabbanan argadhaa duuti qabbana malee hin jiru. Ani biyya lafaa keessatti rakkina biyya lafaa dadhabee ani boqonnaa hin qabu biyya lafaa keessatti du'een boqonnaa argadhattee yaadde garuu habiibti yoo ofii keetii of ajjeeste boqonnaa hin qabdu. Yoo ofii kee of ajjeeste atillee boqonnaa hin qabdu. Boqonnaani gaafa waaqayyo lubbuu kee harka isaatii fudhate qofadha kan boqonnaan siif ta'u. Kanaafiyyuu biyya lafaa keessa qorumsi hin jiru odoo hin ta'in ni jira. Garuu tattaafattee qorumsicha sanii cabsitee darbuudhaaf yaadi malee keessatti hin kufuudhaaf yaadin. Mallattoo du'aaf yookaan immoo finyoo du'aa baattee dhalootaa fi ergaa hin ta'in dhalootaaf seenaa amma barreessitee hin darbin. Amma dhaloonni boonturraa waan baratan laala. Amma obboleettiin kun maqaan ishee siifudha. Garuu yeroo tokko diraamaa isaanii nan ilaala gara yuutuubiitiin nan hordofa dhugaa waaqayyoo jechuudha. Innaa naafii wajjiniin jechuudha. Obboleettiin kun funyoo baattee deemti yookaan qoosaa ta'uu danda'a akka yaada isheetti yaada diraamaa keessatti mul'isuu dandeessa. Garuu dhaloonni dhugaatti hojjetachaa jiru. Dhaloonni dhugaatti fudhatanii akkasumatti funyoo baatanii akkasumatti miidiyaa isaanii irratti baanii ani rakkina dadhabee jira yaa biyya lafaa nagaatti yaa ilmoo koo dhiifama yaa eenyu koo dhiifama jechaa jiru. Maaliif kana ta'a obboloota koo? Maaliif abdii kuttu? Waanuma argamee darbuu fi abdii kuttu? Wanti isin abdii kuttanii yookaan qabeenya dhabdaniiti moo yookaan fayyaa dhabdaniiti moo yookaan mallaqa dhabdaniiti moo yookaan waatu isin jalaa ta'e sina kan abdii kuttan. Gaafa namni abdii kutu wanta harkaa bu'e san wanta harkaa bade yoo jaalalleen isaa dhiise yookaan immoo yoo jaalalleen ishii dhiistee deemte yookaan immoo yoo qabeenyi isaanii harkaa bu'edha kan isaan abdii kutu jedhee yaadaan gara kootiin. Sababbiin isaan abdii kutanii fi wanti sun gaafa harkaa bu'e kan isaan abdii kutanii wanta sanirra ija godhatanii jiru malee wanta sanii uumaa isaanii caalchifatan malee uumaa isaanii kosiirra hin caalchifanne jaalalleerra hin caalchifanne jireenya isaanirra hin caalchifanne. Namni jireenya isaa qabeenyarra caalchifatu akkanadha jechuudha. Kanaafiyyuu yaa obboloota koo seenaa gaarii galmeessine adarbinu. Dhalootaaf waan gaarii hojjennee adarbinu. Dhaloota dhufaa jiranii fi abdii kutachiisaa jira. Mallattoowwan akkanaa kun jechuudha. Keessattuu barreeffamoonni dhaloota abdii kutachiisee akka isaanillee akkasitti yaadanii dhalootaaf ergaa dhaamanii gara du'aatti deeman isaan taasisaa jira. Finyoon kunillee deebi'ee gola madaamii keessatti
kolororsii dhuguunillee dhaloota baay'een dhaloonni baay'een walirraa barachaa jiru malee gaariin barachaa hin jiran. Waan gaarii walaa barsiisu, waan gaarii walitti argisiisu, dhaloota kufanii jiran lafa akaam, dhaloota abdii kutan abdii ittaa ur malee funyoo du'aa baannee dhaloota barsiisuun qaban. Obboloota koo kuni jireenyatti nama geessu, kuni jireenya namaaf hin ta'u. Dhaloota jireenya namaa nyaachaa jira malee jireenya namaa ijaaraa hin jiru. Bara kana keessattuu bara 2018 seexanni kallattii garaagaraatiin dhalootatti galteetoo dhaloota lubbuu isaanii balleessaa jirti. Kanarraa of eeggadhaa. Waaqayyo keessan yookaan immoo uumaa itti amantanii kadhadhaa. Yeroo hundumaa yaada keessan uumaa keessan wajjin ta'a. Yaadni keessan, qalbiin keessan, yeroon keessan, sa'aatiin keessanii waaqayyo keessan wajjin haa ta'u. Uumaa isin waaqessita wajjin haa ta'u. Yeroon keessan akkasumaan akka baallee hin gubatin, akka baallee gubatee sin jalaa hin darbin. Biyya lafaa keessa yoo xiqqaate waggaa 80, yoo xiqqaate waggaa 70, kanaa olis qabaachuu dandeessa, kanaa gadis qabaachuu dandeessa. Yeroo qabdu keessatti waan gaarii hojjettee, waan gaarii galmeessitee, seenaa dhaloonni boru sirraa baratee abdii godhatu, seenaa boru dhaloonni sirraa waan gaarii wayii baratee dhaloota dhufutti dabarsu barreessi darbi, mul'isi darbi malee funyoo du'aa mul'istee hin darbin. Dhaloonni dhufus kana sirraa barata. Amma waan gaarii sirraa barata. Ani obboleettii kanarraa maalan baradhe, obboleettii kanarraa maalan hubadhe baay'ee tokko natti dhaga'ame jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf viidiyoo kana irruman deebi'ee ilaala jechuudha. Garuu waa tokkotu natti dhaga'ame. Dhugaa baay'uma tokkoon itti gadde obboleettii kanatti dhugaa waaqessa jiraataa jechuudha. Maaf wanti akkanaa dhaloota barsiifama? Dhaloonni maal sirraa baratu? Ati gaarii gootee gaafa amaa tokko qabattee dhuftu dhaloonni illee amaa isa sirraa barata. Agartanii kanaaf iyyuu obboloota koo Please wanta jallaa hojjettanii dhaloota abdii hin kutachiisinaa. Dhaloota warra abdii kutan siriiyyuu abdii isaan akka itti caalchisanii kutatan hin taasisinaa. Warri kololorsii dhuddanis ofuma keessanii gubattu. Warri funyoodhaan duutanis ofuma keessanii gubattu. Warri ofuutanii of ajjeestanis ofuma keessanii gubattu. Harki keessanii lubbuu keessan hin baasina. Harka keessanii lubbuu keessan hin baasina. Adaraa uumasin uumetii sodaadhaa. Waaqayyoodhaan kadhadhaa. Waaqayyo waan hundumaa gochuu isiniif hin danda'a. Wanti inni hin goone hin jiru. Gaafa nuti karaa isaarraa jallanneedha malee kan badii nutti dhufu inni mataa isaatiin nu qoruu hin danda'u. Waaqayyo nama qoruu hin danda'u. Cubbuu keenyatu akka nu qoruu nu taasise malee nutu karaa waaqayyoo irraa jallate malee. Kanaaf iyyuu wanti isiniin jechuu barbaadu adaraa dhaloota waan jallaa hin barsiisina. Waan gaarii barsiisa. Boonturraa dhaloonni kana barate kunu, dhaloonni kana barate kunu kanala. Haati manaa artist Caalatillee xisii ishiin barreessite karaa Facebook ishiitis, karaa TikTok ishiitis haa ta'u ani garuu nan dhagaye malee ija kootiin hin agarre. Dhugaa dubbachuuf taananii karaa YouTube gubbaa irratti argachuudha. Dhaloonni baay'een yeroo wal harkaa fuudhanii waa'ee kana haasan jechuudha. Kanaaf iyyuu isheenis waa'ee abdii kutannaa, waa'ee jireenyi biyya lafaa nagahee ani quuffeera hin dandeenye, rakkina biyya lafaa baachuu ani hin dandeenye jettee biyya lafaatii barreessite. Innaa jechuun maal jechuudha? Dhaloota biraallee akkas gochuudha. Dhaloonni biraallee warra abdii kutatanii, warri kan koo xumurameera, kan koo hin danda'amu, kan koo kuni kanuma kan jedhanii isaaniif akkasaa sirii ittuu abdii kutatan taasise mun taasise. Dhaloonni akka isaan abdii kutan taasise mun taasisee jira. Kanaaf iyyuu obboloota koo ofaa eeggan. Obboloota keenyallee ofaa eegnu. Yoo nuti gaarii barsiifne isaanis gaarii sanii cimanii baratu. Yaada gaarii, barumsa gaarii kan amilee namatti godhu, kan yoo kufan lafaa nama kaatu, kan yoo caban nama fayyisu, kan yoo rafan nama dammassu. Dhalootatti aalallamnu malee dhalootatti du'an lallabnu. Dhalootatti jireenya, dhalootatti karaa isa dhugaa, dhalootatti karaa isa daandii qajeelatti geessu barsiifnu malee jallaa hin barsiifnu. Dhiifama naa godhaa dhugaa waaqayyo jechuudha. Baay'uma tokkoon itti aaree mucayyoo kana waaqayyo naaf haa dhiisu. Garuu hojii ishee hojjettutu bakka baay'uma tokkoon aarsee viidiyoo kanas irra deddeebi'ee akkan hojjedhu na taasise, akkan viidiyoo irratti waraabu kanan ta'eefi wanta biraa odoo hin ta'in dhaloonni akka yaada gaarii walii barreessu siniin jechuu barbaada. Please
dhiifama wajjiniin viidiyoo koo kana dhaloota warra abdii kutan dhaloota warra kan koo xumuramedhaniin sheer godhaa konfidin godhaati biraan nagaa sinin jechuu jaaladha. Subscribe illee naaf gochuu hin dagatina. Waaqayyo immoo sina gargaaru sina jabeessu naaf jajjabaadha naaf jiraadha. Abdii hin kutina jabaadha dhalootatti waan abdii qabu waan immoo seenaa qabu waan boruuf inta waan boru lammiin koo narraa barata waan boru obboleessi koo obboleettiin koo kan dhuftullee kan ganaa dhalattullee narraa barata kan jedhamu dhaloota barsiisa dhaloota argisiisa karaa qajeelaa karaa dhugaa karaa dhaloota boru gammachiisee dhaloota ijaaree abdii itti godhu dhalootatti lallabaa isiniin jechuun jaaladha. Ani dhugaa baay'ee sin jaaladha baay'ee sin kabaja abdii hin kutinaa isiniin jedha. Wantin ani isiniin jedhu inni macarrasha abdii hin kutinaa kanaaf jajjabaadha. Biyyi lafaa rakkina qaba boo'icha qaba watwaannaa qaba sin immoo chuma keessatti jabaadha dammaqaa galatooma. Jabaadha isiniin jedha. Warri chaalanii kanaaf haaraa taatanii subscribe akkasuma immoo like comment gochuu hin dagatina. Guyyaa eebbaa isiniif ta'uu nagaa fayyaa keessanaaf ta'a. Aga wanta haaraa qabadhe dhufutti turtii gaarii naaf qabadha.